Ijona gaajirtu hordoftoonni caalitu nagaan isiniif haa baay'atu. Warri chaanaala keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Har'aa buna danfisaan jira garuu waan tokko dubbachuu barbaadanii. Yeroon biyya Arabaa hojjedhu keessatti madaamiin gaariin waan jettu natti fakkaatu. Madaamiin hundumtuu tokko natti fakkaatti jechuun bakkuma nama qunname irraa kaasaniitu waan tokko dubbachuu danda'u mitiire. Fakkeenya madaamota lama bira hojjedhe kun sadaffaa kooti. Isaan keessaa garuu ishiin kun anaaf adda. Libineen hojjedheera asittis nama libineen biraan hojjedhe garuu ishiin kun alattuu asiiti. Baay'ee garaagarummaan jira jechuudha baay'ee. Menen jalqaba hojjedhe libineenitti buna kanaaf yaadadhe. Buna baay'een jaaladha viidiyoo darbe irratti illee hedduu hojjedheen jira. Buna yeroo dhugnu jechuudha sadii taanee jirra waan ta'eef walii dhaabbanneet mana nyaataa keessa waan hojjennuuf barraadii guddicha dugda duuba dhaabbannee danfisnee kaameeraan jira kaameeraan nu laala iddoo akka kaameeraan nu arginetti inni tokko fuuldura dhaabbatee nama nu eega madaamii keenya nu eega. Inni tokko immoo keessaa dhuga jechuudha. Akkasitti taraa sadii turre wal baasaa turre buna yeroo dhugnu jechuudha. Inna yoo dhumellee in dhugu isaa in beektu qalbineen sa'aatii 24 danfisu garuu kun akkamitti dhumaa bunni jetti bakka guyyaa kana garuu si'a meeqa kan danfifamu isaanii jechuudha. Nu doo dhunne siinum tokko dhunna akkasumatti dhoksinee jechuudha. Inna wanta nyaannu innaa nuti midhaan gadi fidannu in dubbatti bakka inni yookiin shan irraa nu ergiti yookiin akka nuti midhaan sana gannee harree deemnuudhaaf wanta garaagaraa dubbatti yeroo gadi naqnee kaanu ni jira jechuudha. Gaafa tokko harree sanaatiin waan hin taane ishiidhaan jedheenyaa nuti nyaata nyaannu maaliif akkas taata jennaan ishiillee nyaata ishii nyaachuudha gadi fidatte ishii gombisiiseen ture guyyaa tokko jechuudha. Nuti midhaaniif miti kan biyya keenyaa baane hojiidhaaf biyya keenyaa baane malee jedheeni hartee midhaan nyaachuu fidatte gadi gombiste jechuudha. Akkuma nuti gombisnu sana guyyaa tokko gombiste haala sanaati wanta rakkoo hedduu keessa bakka waan nama jibbisiisu hedduu keessa dabarsine libineenitti wanta wal bira jirruuf sadii taane haala sanaatiin dabarsine gara biyya keenya nagaan galle galata rabbii. Inna Dubaayittis illee bakka dhufe sanatti jechuudha. Isaan illee amala badaa baay'ee qaban garuu boqonnaa irratti jechuun yeroo namni taa'u hin jaalattu daqiiqa tokkoof akka gadi taa'an hin jaalattu deebisaati immoo amala naacummaa wayii ni qabdi wantoota garaagaraa irratti walii hin gallu bakka amala jibbisiisaa qabdi ishiinis jechuudha. Gimmaashni ishii gaarii ta'ullee gimmaashni ishii immoo jibbisiisaadha bakka akkan daqiiqaa tokko taa'ee boqodhu hin barbaaddu akkan taa'ee na ilaaluu hin barbaaddu jechuudha. Walumaa galatti amala gaariis qabdi amala badaas ni qabdi jechuudha. Kanshi wal keessa amalli ishii amma nyaata irratti waan akkasii irratti rakkoo hin qabdu uffannaa irratti nyaata irratti rakkoo hin qabdu garuu taa'ee na arguu hin barbaaddu nama wajjin akkan dubbadhu hin barbaaddu. Abashaa keessattuu abashaa bakka deemetti akkanii angoon kuma abashaatti dubbadhu hin barbaaddu akkanii jaarraa qabadhu kan isheen barbaaddu jechuudha. Rakkoo namoota dubbisu walitti hin barbaaddu. Akkasii yeroo baay'ee bakka amala nama doorsisuu waan akkasii qabdanis gadiin jedhu garuu gadiin jedhu Arabaaf gadiin jedhu qixuman ishiitti deebisa gaaftiin illee warreemne jiranii ishiitti wal qabneetu dhuma galuu raddan jedhee jechuudha. Inna garuu mana kanannaan dhufuu jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf sadaffaan naan deebi'u kana baay'ee sodaataa dhufe baay'ee jechuun biyya ofiitii biyya namaatti deddeebi'uun gaarummaa hin qabu mitiire. Maaltu na qunnama yaa rabbi sanaa oliitii laatuun takka barbaadde na godhi bakka jedheetu man dhufe garuu jechuudha dhugaa rabbii mana haadha koo waan hin dhufeetti natti fakkaata mana haadha koo waan hin jiru natti fakkaata mana harabaa waan hin jiru natti fakkaata. Ergan isaan bira dhufe ji'a 8 guuteera guyyaa gaafa tokko jechuudha niitiin koo guyyaa gaafa tokko na ergitee hin beektu na ergitee jechuun isheen dura maankaan tokko dhaabbattee kushiinaa keessatti ishee harkaa bu'e gadi jettee hin fuutu kenninaan jetti malee jechuudha.
kuni naan qixamee dhiqixii naan wal hojjetti jechuun nan danda'a. Gadin teessu sanyii Habashaa wayi qabaachuuf isin oolu in hojjetti bakka yeroon ishiin amma hojiin kan kun kan kooti malee hojii keetii miti naan jechuun jira jechuudha. Ijoollee fiitiin addaan na baastee waan addaa hin gootu. Mucaa dubaraa xiqqoon jirta waggaa 3 qibaatii waan uwwittu amma keessanii jetti malee qarshiiti kan keetiin jettu. Gosa tokko nuufi kutichaallee waan uwwitti amma mucayyoo wajjin gosa tokko nuufitti dhugaa. Waan gosa tokko nuufitti kan keessanii nuun jetti malee kan keetiin jettu. Uffatallee yeroo nuufittu warri duraa yeroo nuufitan kan koo kan gatiin gadi bu'aa bitu kan ijoollee isaanii immoo kan gatiin ol jedhaa bitu. Nuyi garuu ishiin kuni amma isaanii naaf bittu naaf bitti. Inna isaanii immoo gatii wal qixaatiin nuufitti kan gatiin isaa ulfaatan nuufitti. Baay'ee jechuudha baay'ee na ajaa'ibdi bakka waan hundumaa amma ji'aan amma mindaa naa kennitu wanti tokko biraan dhabamu jechuudha. Uffata yookiin qibaatii yookiin wanti ta'e naa gootu wajjin malee callistee tonaaf hin keenyu jettu. Wanta barbaadde immoo natti madhu jetti. Waan dhugdu fakkeenya waan hin dhugu jira miti waan hin barbaadde bakka waan hin sodaatiin maal barbaadde maal siike yeroon wajjin teenyaa somna yeroo wajjin teenye nyaata nyaannu jira kushiina keessa taasaa jammarran illee akka bakka wantuma kana waan kan ishii dhagaleef jechuudha kuni jechuudha hin beekti bakka nama hubatti namoonni sarratanya akkamitti akkas godhu sarratanyaan tokko nama ta'uu akkamiin dagatu boqochuu qabdi wantoota baay'ee waliin haasofna jechuudha hin beekti kan ishii dhagale bakka anna namni gaariin aramni dhugumatti gaariin ni jirti jedhee na shakkisiisa faallaadha jedhee yaada duraan jechuudha amma garuu dhugumattuu jiraanya fi jiraachuu isaanii amanee hin jedhamu namni gaariin jechuudha. Fakkeenya buna kanallee amma bakka bunni itti gurguramu barbaaddeet dhaqxee ofii ishiitiin haabittee naaf buna jira jechuudha. Warri duraa daakuullee na dhorku daakuullee dhokadheen dhugaa jechuudha. Madaamonni gaariinis ni jiru madaamonni badoonis ni jiru guutumaan guututti namni aramni gaariin hin jirtu jechuu hin dandeenyu. Aramni immoo hundumtuu gaariidhas hin jedhamu badaadhas hin jedhamu jechuudha. Garuu ishiin kun anaaf haadha kooti jedhee ishii ibseera haadha bakka haadhan jedhaanii. Kanaaf madaamonni keessanis akka gaarii isinii ta'an abdiin qabaa dhumarraa akka koo ani cubbuun bulfadhe mana gaaraatti cubbuun bulfadhe jechuudha. Cubbuun beeruutitti bulfadhe ilaala jechisiisa. Sadarkaan itti jaartii waggaa 90 daayiparii hidhuutu jiraayyuu sadarkaan ishii wajjin kukkufee shintibeetii keessatti dhiigni koo gadi dhangala'aa ture. Garuu yaa Rabbi galata keessa na dabarsitama jedhee hojjedheen as qaqqabee iddoo gaarii kanas qaqqabe waan ta'eef wantoota isin qunnamuuf obboloota koo mana Arabaa keessatti obsaan dabarsaa kadhaan dabarsaa cubbuu bulfadha cubbuu yoo bulfatanii gaariin nama qaqqaba yoo ammoo cubbuu bulfachuu dadhabne wanta amaan nu qaqqabuu danda'a jireenya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf cubbuu bulfadhaa madaamii kootiin haadha koo jedhee miidhaan jaaladha siin jechuudha ni naa jiraadha.